sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata sadaasa 10 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoof dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin aan Michuu Lammiiti. Sadaasa 9 bara 2017 gootonni qeerroo barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu warraaqsa fincila xumura garbummaa finiinsuun shira diinaa fi ergamtoota jala dhaabbatan. Gaaffiin qeerroo barattoota Oromoo gaaffii uummata Oromooti. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi deebiin hanga kennamutti qabsoon keenya itti fufa jechuun diddaa mootummaa wayyaanee irratti qaban argisiisan. Shirri diinaan mooraa dhaabbilee barnootaa irratti xiyyeeffachuun dalagamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun gaaffii isaanii bulchiinsa moorichaaf kan dhiyeessan yommuu ta'u, gaaffii keenyaaf deebiin kennamuu qaba pirezidaantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Taaddasee Ergamaa Wayyaanee shira diinaa dalagaa jiru aangoo gadhiisuu qaba jechuun diddaa isaanii jabeessanii akka itti fufanii oolan qeerroon magaalaa Mattuu gabaase. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu shira mootummaan wayyaanee fi ergamtoonni wayyaanee sochii qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuu fi mirga barattoota Oromoo sarbuuf lubbuu balleessuu hidhaa fi gidiraa dheeressuuf shira diinummaa xaxamaa jiruu fi xaxamaa ture qabsoon jala dhaabbatanii warraaqsa finiinsuutti akka jiran qeerroon Mattuu gabaase. Yeroo ilmaan naaftanyyoota Tigree sakatteensa tokko malee mooraa barnootaa seenan ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyii sakatteensa guddaan hiraarfamaa ooluun Yuunivarsiitii Mattuutti akkaan kan hammaatedha. Hiraarsi halkanii guyyaa humnoota tika wayyaaneetiin barattoota Oromoo irratti wayita geggeeffamaa jirutti ergamaan wayyaanee pirezidaantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Taaddasee ilmaan Tigree shira barattoota Oromoo irratti dalaganiif eegicha guddaa gochaa fi jiraachuus himame. Akka isaan sakatteensa tokko malee mooraa yuunivarsiitii seenanii bahan gochaa otuu jiru gootonni barattoota Oromoo warraaqsaan dura dhaabbatan qeerroon Mattuu yuunivarsiitii gabaasee jira. Oduu biraan Harargee aanaa miidhagaa lolaa keessatti guyyaan wareegamtoota ilmaan Oromoo sadaasa 9 haala addateen yaadatamee oolu maddi qeerroo miidhagaa lolaa gabaase. Sirni kabajaa kun akkuma ayyaanota Oromoo bakkoota garaagaraa geggeeffamutti eebba maanguddoon eegalee yaadannoo sammuu wareegamtoota Oromoo fincila diddaa garbummaa fi fincila xumura garbummaa irratti lubbuu isaanii biyyaaf aarsaa godhanii taasifamee ooleera. Yaadannoo kanarratti kaayyoo fi akeekni jaallan diddaa garbummaa irratti wareegaman galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsanii an adda baan ta'us dubbatan. Kanarratti jaala keenya miidhagaa lolaarraa haasofsiifnee jirra. Dhaggeeffanne walitti deebina. Abdii bilisummaan jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraati. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa uummata Oromoo biratti guyyaa yaadannoo guyyaa addaati. Sadaasa 9 akka guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa kaleessaa kabajamaa ture. Guyyaan kun guyyaa uummata Oromoo biratti guyyaa kabaja addaa qabuu fi guyyaa yaadannoo guddaadhaan uummanni Oromoo gootota jaallan qabsoo fincila diddaa gabrummaa fi mirga abbaa biyyummaaf wareegamanii waggaa 12ffaa itti yaadataa oola. Kunis akkuma barame goleewwan Oromiyaa keessatti guyyaa yaadannoo kun kaleessa kabajamaa ooleera. Mee akkaataa isin itti kabajan isin gaafachuu kootiin dura yaadannoon kun maaliif barbaachise? Sadaasa 9 maaltu ta'e? Waggaa 12 kaleessaa maaltu ta'e? Mee kana gabaabsiitii dhaggeeffattootaan nuuf ga'i. Akkuma beekamu sadaasni 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaati. Keessattuu fincilli dhimma gabrumsaa guutuu uummata Oromoo tokko Oromiyaa kana qabameera. Reejjasitti fincilli kan dhufe
sabasanii bibbuusaanii kennanii haasaa kennanii gootonni barattoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa kana duula sirna faashistii wayyaanee hundee buqqisuuf eegalanidha. Kunis immoo kan inni yaadatamuuf fincilli sun qindaa'een qeerroowwan Oromiyaa guutuu Oromiyaatti yeroo wal fakkaataatti lubbuu isaanii haasaa gochuudhaan qabsoo daran jabeessuudhaan hangaarraa qabsoo sun tarkaanfatee hanga fincila xumura gabrummaatti kan ga'e waan ta'eef waggaa waggaatti guyyaatti jaallan keenya kufan qabsoo finiinsanii qabsoo addaa kana geggeessanii dhaloota kanatti dabarsanii yookaan immoo mootummaa biyyattii uummata Oromoo walaa kana dammaqsuudhaan qassaafi qaatii kanatti waliiga waan ta'eef waggaa waggaatti ni yaadatama. Sababa kanaaf barbaachisummaa guyyaa kanaa immoo guyyaatti jaallan kun qabsoo kanarratti kufan kanaa kaayyoo isaanii yaadachuu akkasumas jaallan lubbuu isaanii qaatii kana uummata Oromoof kennanii darban kana yaadannee kaayyoo isaanii galmaan ga'uufis waadaa keenya guyyaatti jabeeffannuu fi nuus tokkummaadhaan kaanee akkasuma nuus kutannoodhaan lubbuu keenya toon mararfanne qabsoo kana galmaan ga'uudhaaf guyyaatti irbuu keenyaa roobsinu jechuudha. Eegaa uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuudhaaf yeroo garaagaraatti haga har'aatti mormii taasisaa jira. Haga har'aatti wareegama qaqqaalii kaffalaa jira. Waggaa waggaadhaan guyyaa guyyaadhaan lubbuun ilmaan keenyaa badaati kan inni jiru. Mee sadaasa sagal kana immoo maaltu adda ta'e keessatti adda ba'ee wantu sadaasa sagal akka yaadatamu kan taasisee fi wanti qabatamaan tokko wanti lafa jiru jira. Mee kana waan beektu irraa xinnoo nuuf qoodi. Guyyaatti fincilli diddaa gabrummaa kun keessattuu manneen barnootaa Oromiyaa guutuutti jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf Ambootti guyyaatti badhaasaa kabbadaafaa badaanee jaagamaa badaanee akkasumas Simee Tafarraafaa qeerroowwan barattoonni Oromoo guyyaatti fincilli diddaa gabrummaa bakka hundatti kaasuudhaan gabrummaa hundee buqqisuudhaaf guyyaa isaanitti mirga abbaa biyyummaa Oromootiin wareegama waan ta'eef guyyaan kun guyyaatti walumaagala fincilli akka waliigalaatti fincilli uummataa kun itti dhohee ka'e waan ta'eef guyyaa sana yaadatamaa. Guyyaa kanattis immoo guyyaatti irra caalaa barattoonni qeerroowwan Oromootti wareegaman jaallan itti dhufa waan ta'eef guyyaa sun guyyaa addaa jechuudha. Eegaa waan bal'aadha kan itti nu kaastee qabsoon uummata Oromoo bifa qindaa'aadhaan kan inni barattoota Oromootiin geggeeffamuu jalqabe waggaa 12 har'aa ta'uusaas nu kaasteetta. Isa kana gaa asirraa wanti hubannu qabsoon uummata kanaa umurii amma kanaa kan qabuu fi bifa qindaa'aa ta'een geggeeffamuu kan inni eegale barattoota Oromoo mooraa barnoota garaagaraa keessatti keessumaa barnoota sadarkaa olaanoo keessatti kan inni geggeeffamaa ture waggaa 12 kana. Waggaa 12 kana guyyaatti barattoonni qaxaleen kanneen akka jaagamaa badhaanee fa'aa kanneen akka kabbadaa badhaasaa fa'aa yeroo isaan itti daandii gubbaa irratti mirga abbaa biyyummaa isaaniif itti wareegamanidha. Kana akka gaariitti nu ibsite. Guyyaa yaadannoo kun egaa Oromiyaa bahaa gara Harargee bahaa keessatti haala ho'aan kabajamaa akka oole quba qabna. Mee akkamiin kabajan isin kana? Kabaja kana irratti maaltu ta'a? Kabaja kana irratti akkuma beekamu tokko dungoo bifa alaabaa bilisummaa Oromootiin diimaa magariisaan qabsiifneeti. Achi boodas immoo akkuma amma kaasne kanatti seenaa fincila diddaa gabrummaa kana kaasnee seenessinee jaallan fincila diddaa gabrummaa kana irratti mirga abbaa biyyummaa Oromoo falmanii wareegaman kana yaadannoo goonee fi achiin boodas ibsa ejjennoo baafannee akkasittiin kabajannee keessattuu ibsa ejjennoo baafannee tokko kaayyoo jaallan keenya irratti kufan kana galmaan ga'uuf nullee mudannoo guutuudhaan lubbuu keenya aarsaa gochuuf qophii taanee waadaa waliin deemnee daran jedhamsine akkatti furne kan irratti waadaa keenya haaromsinee jirra. Inni biraa akkuma beekamu lubbuu kanatti qabsoon keenya diinee dhimmataa akka dhufe ni beekna. Keessattuu fakkaattonni fayyaa laallattoonni kan qabsoo kana fakkaatanii qabsoo kana jiibuu fi karaa maqsuu akkasumas immoo qabsoo kana dantaa dhuunfaaf sharafachuuf deeman kanallee dura dhaabbannee qabsoon kun xurree jaalala irratti kan kanarraa akka mahin haayyoo isaa ganamaa qabatee akka galma ga'uuf muus gana keenya waan nurraa eegamu baannee akkatti fufsiin waadaa gallee jirra. Akkuma beekamu bu'uurumarraa qabsoon uummata Oromoo adda bilisummaa Oromootiin kan bu'uureffamee
fincila diddaa gabrummaa fi akkasumas jaarmii qeerroo fincila irraa fincila xumura gabrummaatti jiru kana hooggansa guddaadhaan lubbuun hedduutti wareegamee kana siin ga'e gaachana keenya dhaabbata kallacha bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromoo sababa kanaaf keessatti yaadaan lattoota kanneen fakkaatanii yookaan dantaa dhuunfaaf yookiin aangoof kanneen deeman qabsoo kana haraaraan baksuuf kanneen kaan yeroo dhaabbannee qabsoo kana daran jabeessineen galmaan galuu danda'a. Oromummaa hundeen bukkee mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamutti yeroo akkan deemne waadaa keenya waliigallee jirra. Haala kanaan kabajamne walumaa gala qeerroowwan ergee ba'anii jechuudha. Hayyee akkaataan kabaja keessanii baay'ee namatti tola. Yeroo uummanni namni gareen tokko uummata Oromoof hin qabsaa'a jedhee yeroonni adda bilisummaa Oromoon hin jiru yeroonni jedhutti isin garuu akeekaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabannee fuulduratti tarkaanfachiisuu fi kaayyoo isaa ganamaa sana galmaan geenyee birmadummaa uummata Oromoo birmadummaa biyya Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf irbuu waliif seennee jira jettanii akkasuma yeroo faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatanii deemuun diina nama taasisa yeroo jedhamee kan yeroo garaagaraatti labsamaa jirutti isin garuu faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatanii gara fuulduraatti akeekaa fi kaayyoo faajjiin sun qabatee ganamaa kaasee itti jiru galmaan ga'uuf hojjechaa akka jirtanidha kaniitu nu kaaste akkasuma jajjabaadhaa gara fuulduraatti illee hojii gurguddaa akka hojjettan abdii qabnaa. Yaada nuuf kenniteef muuxannoo nuuf qoddeef guddaa galatoomii ulfaadhu galanni kee bilisummaa haa ta'u siin jenna. Hayyee nagaan ture. Haaluma wal fakkaatuun sadaasni sagal Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteef Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraa akkasumas Shawaa Lixaa magaalaa Amboof Gudar keessatti kabajamee akka oole qeerroon bakkee garaagaraa gabaasan. weerar liyyuu haayilii Sumaalee Abdii illeen durfamuu fi mootummaa wayyaaniin deeggaramee uummata Oromoo irratti taasifamu ammas jabaateetti fufee. Baha Oromiyaa aanaa Fadis ganda Facaatu jedhamtutti sadaasa sagal bara 2017 lootee galtuu shiftoonni Somaalee liyyuu haayilii Abdiilee jedhamtuun hawaasa uummata Oromoo ganda Facaatu gidduutti dhukaasa walitti bananiin uummanni Oromoo gamtaan ka'ee ofirraa qolatanii jiran. Dargaggoo qeerroo Oromoo fi gootonni qonnaan bultoonni Oromoo liyyuu haayilii Somaalee irratti dhukaasa aggaameen 5 ajjeesuun qawweellee irraa eeggachuun gabaafame. Warreen haftettis waaroo salphina uwwisee gara dhuftetti of duuba deebisuu maddeen keenya sagalee qeerroo bilisummaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun liyyuu poolisiin weerara daangaa Oromiyaa kallattii adda addaan akkuma itti fufetti jiraachuus himame. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa Araddaa Gaara Irar keessatti lolli liyyuu poolisii Somaalee kan waraana wayyaaniin deeggaramuu fi jiraattota naannichaa jidduutti geggeeffamaa jiru itti fufee akka jiru yommuu ta'u lola uummata Oromoo naannicha jiraatuu fi weerartoota maqaa poolisii addaa naannoo Somaalee da'oo godhatan jidduutti ta'een ajajaan liyyuu haayilii poolisii maqaan isaa Abdii Huseen jedhamu to'annoo uummataa jala ooluus gabaafame. Ajajaan poolisii addaa naannoo Somaalee booji'ame kun erga qeerroo aanaa Fadisiin qabamee kora bittinneessaa Oromiyaaf dabarfame akka kenname gabaafame. Ergama uummata nagaa jeequu fi lubbuu ilmaan Oromoo gaaga'uu fudhatee kan bobba'e akka ta'es jiraattonni sodaa haala nageenya naannoo isaaniif qaban irraa ka'uun dubbataniiru. Guyyaa makaleessaa jechuun sadaasa sagal bara 2017 godina Booranaa aanaa Liban ganda Simmintootti liyyuu haayiliin Somaalee tiksituu loonii irratti dhukaasa bantee uummanni keenya lolee wayita ofirraa deebisetti injifatamuu ishee kan aarte liyyuu haayiliin loon uummata irratti dhukaasuun 3 akka ajjeefte maddeen keenya gabaasan. Dhumarratti deddeebbiin obbo Abbaaduulaa Gammadaa falamalee marsaa lammeeffaa guyyaa kaleessaas beellama itti aanuun xumurame. Gaafa sanbata guddaa darbee obbo Abbaaduulaa Gammadaa gara mooraa guddicha yuunivarsiitii Amboo dhimma gaaffii barattootaaf dhufanii akka turan gabaasnee turre. Gaafas gaaffiilee ciccimoo gaafataman keessaa muraasni waa'ee humna waraana wayyaanee mooraa yuunivarsiitii fi magaalittii weerarri nurraa haa bahan kan jedhuu fi humni yookiin qaamni waraana agaazii yeroo darbe waamee magaalaa Ambootti uummata nagaa ficcisiise haa gaafatamu, qaamni ajjeese kun seeratti dhiyaatee to'annoo jala haa oolu. Hidhamtoonni siyaasaa hayyoonni keenya gadaa lakkifaman kan jedhuu fi kanneen biroo hedduu kaasanii turan. Obbo Abbaaduulaas gaaffiiwwan kanneen hunda erga barreeffatee booda barumsatti akka deebaniif deebii gaaffii keessanii kamisan isiniif qabadhee dhufa jedhee deemee ture.
hagasitti barumsatti deebaa jedhee deemus barattoonni garuu hanga gaaffiin keenya deebii argatutti hin deemu jechuun turaniim. Guyyaan beellamaa gahee guyyaa kaleessaa akkuma bare deebii malee sossobbii qofaaf gara Amboo dhufuusaa himan. haa ta'u malee qeerroon haqaan malee sossobbaaf gadi hin jenne obbo Abbaadulaa harkasaa qofa haxaawwachaa akka deemu godhanii jiru. Sababa wal dhabdeen barattootaa fi Abbaadulaa Gammadaa gidduutti uumameen ammas obbo Abbaadulaa Gammadaa torbaaniin dhufa jechuun barattoota biraa deemuu isaanii qeerroon Amboo Yuunivarsiitii gabaasee. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaalmichuu lammii ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa jaal ibsaa kabasaan dhiyaatettan isin dabarsa. Ammas nu waliin turaa jenna. Ani gabrummaa baadhee akka horiitti buluu nyaadhe jedheen garaa kutadhe dirree dhiiraa filadhe gogombisaan jira kunoo hidhadhe. Loliya qeerroo biyya abbaa keetiin sumaafini sirraan dhiyeessinee daangarraa kukuffisaa jira woboonni. Ashabaa kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qophii addaa seenaa gabaabaa sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa qabadhee isinii dhiyaadheera. Nufaana turaan hawwii keenya. Hayyee seenaa gabaabaa sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa bu'uura godhachuudhaan seenaa waan tokko tokko isin dhageessisaa. Nufaana turaan hawwii keenya. Qopheessee kasifaana turu ani ibsaa dhaabasaati. Sirni gabrummaa saba keenya irratti fe'amee hundeen buqqinee biyya walabaa fi uummata bilisaa uummata keenya mirkansuuf falmii adda bilisummaa Oromoon godhu calaqqee eenyummaa nutti lallabe. Lallabbii dhaaba keenyatiin aagni nuti ijoollummaan dhageenyee hirriiba jaarraa ol lakkoofsise keessaa ka'uun barbaannee of arguuti. Barri kun hedduu dhiyoo fi fagoo fakkaattii hin hafu. Umurii fi haalli yeroo sanaa har'a irraa guddoo fagoodha. Namni maqaa isaaf hiikoo duudhaa kennu jaraa ture. Sababa isaa ani amma kaasuun waanan haaraa hin ta'u. Osoo addi bilisummaa Oromoo hin jiraanne kumaa kitil ilmaan Oromoo jaarraa har'aa kana ni arginaan abjuu yookiin manaama guddoo taati. Ganna dheertuu kana yeroo yaadadhu dammaqeensa koof dhaamni dibaabee jireenya kooti. Bakka dabballeen adda bilisummaa Oromoo qaqqabuun ulfaatetti sagaleen bilisummaa Oromoo hir'ibaa nu kaasuuf shoorri hin gumaatin jira nan jechisiisu. Sagaleen bilisummaa Oromoon huurii dukkanaa rooba haasaa tamsaasee dhaloota kolonii yookiin dukkana gabrummaa jalatti dhalanne dhugaa waaqaaf lafaa kan sabni keenya daangaa hanga daangatti kallattii arfaniin keessa jiru akeeka fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoon qabsaa'uuf nutti himuuf wareegama dachaa laata. Qabsoo bilisummaan Oromoo addi bilisummaa Oromoon furgaatuu hadadaan jabaachaa haguma deemtu dammaqeensi fi ijaaramuun sabichaa keessattuu dhaloonni duuban dhufaan akeeka fi kaayyoo dhaamni isaa qabsaa'uuf fudhachuun hanga wareegama lubbuutti waardiyyummaa isaa jabeessuun ol guddataa dhufe. Wanti hubatamuu qabu egaa waggoota dhiyoo ani tuqe kanattuu sabni keenya tokko sadaffaan dukkana haalan hammaatu shira diinan taatta'ame keessa jira. Kan san dura abbootii kiyyaaf dhiisera. Addi bilisummaa Oromoo fallamii diinat goru olitti hirriibaan kaasuuf wareegama hagam akka isaa gaafate warra haala goobantootan abaaramaa jiran kanatu iccitii fi dabaree seenaa dabarsuu danda'a. Injifannoon adda bilisummaan Oromoon galmeesse keessaa tarreen duraas ilmaa fi intalli Oromoo har'a aardii fi biyya kamiyyuu jiran ani Oromoodha biyyi koo Oromiyaadha jechuun akka danda'an wareegama qaqqaalii laattameen moo'insi of duuba deebi'uu hin dandeenye galmeessiseera. Dhalooti diina duraa dhaabbatee mirga abbaa biyyummaa isaa falmus horatee jira. Gibiraa gatii hin qabne saba keenya irratti xiyyeeffatamee sanyii duguuggaa golee Oromiyaa keessatti geggeeffamu dhaaba keenya waliin dhaabbachuun diina huulee qabuun dhaabaaf wabii ta'uu lubbuu qaalii jijjiirama hin qabneen mul'ifameera. Diinni gara laafina
uummata keenyaaf hin qabne qacalee yookiin qaxalee biyyaa fi saba keenyaaf agartuu ta'an filee butuun bakka buutee dhabamsiisuu fi ajjeesuu urfatti darbuunis daraan jabaate. Sabichi barnootaan kutee dhimma isaa irratti akka ofiin muree hin murteeffanneefis shirrii wallaalummaan diriiree saba keenya waaroo doofummaa itti haguuguuf seerri diriire. Kaan qa'ee isaa irraa buqqisuun harkayyummaatti kuffisanii kaan baqattummaan irbaata allaatti fi bineensaaf saaxilan. Qabeenya keenya saamanii kan dadhaban immoo golee Oromiyaa cufatti ibidda qabsiisuun yaadannoo baroota dhiyooti. Addi bilisummaa Oromoo dhaloota hodhachuuf diinni firris kan arge godaanisa seenaa barbadeeffamuu bosona Baaleeti. Akeeka bosonni sun gubateef yeroo biroo kan waliin tuqnu yoo ta'u barattoonni Oromoo kan manneen barnootaa gulantaa jalqabaati hanga sadarkaa olaanootti qa'ee keenya gubatu irraa ibidda dhaamsuuf eenyumaanuu eeyyama gaafachuun nu barbaachisu biyyi keenya abbaa qaba. Addi bilisummaa Oromoo bulchuu qabaan fincila diddaa gabrummaa dhoosan. Addi bilisummaa Oromoo dhala isaa qabsootti hiriirse guutuu Oromiyaatti bara 2005 labsii fincila diddaa gabrummaa labsuun ilmaan Oromoo waamicha dhaaba isaaf hirmaannaa daangaa hanga daangatti mul'ise. Dargaggoon Oromoos sagalee dhaaba fi saba isaa addunyaaf mul'ise. Diina biyya abbaa isaa akka birootti mootummaan dhihaa birattiif of himuu fi waamsisu wareersee salphisuun waaroo qaaniitti uwwise. Labsii yookiin waamichi addi bilisummaa Oromoon guyyaa sana godhame hanga har'aatti laboobee finiinaa jira. Roga hundaan injifannoo guddaan dhuunfatameera. Rarradni bilisummaas mul'achuu kan haalu jira hin fakkaatu. Sabni keenya shira diinaa hubatee akeeka qabsoo isaa beekee bakkaayyuu sagalee tokkoon wal cinaa dhaabbachuun dhaaba isaa waliin jiraachuus dhiiga isaan mirkansee jira. Gara dhimma ijoo kootti yoon sin deebisu sadaasa 9 bara 2005 galgala sa'aa 2:30 ennaa ta'u gidiraa guddaa waraana mootummaa wayyaanitiin dhiha shaggar magaalaa Ambootti raawwate sagalee bilisummaa Oromoodhaan gabaafame dhageenye. Falmii abbaa biyyummaa barattoota fi uummata Oromootiin godhameen sirni gita bittuu Habashaa ilmaan Oromoo harka qullaa hiriira bahan irratti dhukaasa bananii gara jabummaan gootota barattoota Oromoo hirbaata rasaasaa godhan. Dargaggoota egeree sabaa fi biyya isaanii ta'an adamsuun mana hidhaatti guuree dararuun akeeka fi kaayyoo isaanii irraa akka of duuba deebi'uun harka kennatanii jiraatan gochuuf siyaasa fi afaan qawweetiin tarkaanfiin ni fudhatamuu hin jiru. Guyyaan kun uummata Oromoo bal'aa fi hawaasa magaalaa Ambootiif garuu guyyaa gaddisiisa fi eela seenaati. Dhala margituu uuman guddaa godhee isa uume kan magaalaa kana keessatti ija diinaa fi firaabu'ee jaagamaa badhaanitu karaadhaa deebifame. Jaagamaan loloosoo lafaa baatuu simboo qabeessa fi goota gootummaan isaa fuula isaa irraa addaatu ture. Goota lubbuun isaa maraarfannaaf akeeka isaa irraa of duuba hin deebine jaalala sabaa fi biyya isaaf akkan jabduu qabu dachee isaa fudhatetu ragaadha. Ciminnii fi kutannaan jaagamaa kan eenyuun faarfamu abdii egeree Oromoo ture. Goonni lubbuu isaa qaalii jijjiirraa hin qabne qabsoo bilisummaa Oromoof laate kufee kun gidiraa dhala namaatiif hin malle jireenya isaa keessatti marroo hedduu dhandhameera. Namniidhaa isaaf oolmaa guyyuu kan ture dararaa fi gochi suukaneessaa irratti raawwatamaa ture harka isa kennachiisee roorroo saba isaa irra jiru jalaa maqsuu hin dandeenye. Hammeenyi mootummaa wayyaaneetiin irratti raawwatamu kamuu daraan isa honnachiisuun kaayyoo isaatti isa cimse. Kaanis mana barnootaa irraa deddeebisanii ari'uun hidhannoo sammuu isaa hiikkachiisuuf shirri hin dalagamne kamuu hin turre. Jaagamaan garuu diina irraa wanti nama muddatu gidiraa akka ta'e nama irraa dhaga'uu isaa hin feesifne. Bilisummaa afaan qawweetiin mulqamne diinni akka kennaatti akka nuuf hin kennine waan hubateef dararamuun isaa wareegama bilisummaan barbaaddu baasaa akka jiru ifatti dubbatu of hin qusanne. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhiiga fi lafee gootota keenyan taaramte kan akkan jabduu jaalatu gochuun magaalaa Amboo daangaa hanga daangatti jaalatamtoota fi diinota keenyatti mul'isuun eenyummaa isaa aduu baatu itti agarsiiseera.
shiftaa ilmaan Tigraay uummata keenya ajjeesanis jiruu qabsoo godhee keessatti haaloo danuus irraa baateera. Qabsoo mucaan Oromoo umurii 20 keessatti godhe sabicha biratti haalan dhageettii guddaa horate. Of qusannaa tokko malee wareegama hanga lubbuutti godheen jaalalaa fi kabaja guddaa saba isaa biraa argachuun guyyuu geggeessaa awwaalcha isaatu ragaa yoomuu hin haqamne galmee seenatu goojuu maqaa isaa kaasa. Noof kalchaa seenaa jaagamaa barreessuuf osoo hin taane dubbii kootu isaan waan walitti hidhatuuf jecha waan akeeke darbu yaale. Galgalicha gootonni barattoonni Oromoo 3 magaalaa Amboo keessatti ajjeefamuun akka malee nama gube. Namni dhangala'uu bombatu ijoollee kana dhaga'ee kan ciisee bule hin turre. Barii isaas hunduu mataa isaa baachuu dadhabe. Gungumaa of tuffachuun laphee nama cufaa keessaa mul'ate. Biyya abbaa ofii keessatti diinan gujuu ajjeefamaa jireenyi jiraatamu haalan booree nama keessatti dhalche. Duriin caalatti manneen barnootaa godina dhiha shaggar guutummaa guututti ajjeefamuu dhala Oromoo kanaaf ol ka'uun sirnicha raase. Dhiha shaggar qofatti kan daanga'e hin turre. Oromiyaa goleen hunduu gochaa diinummaa roorroo bar dhibbaa oliif sabicha irratti daangaa dhabee falmuuf sabichi qarqaraa hanga qarqaraatti ka'e. Bishuma kanaanis gootonni akka jaagamaa faa lubbuu isaanii qaalii biyya abbaa isaaniif kennan dhuma gochuun ofii darbanii jiraachisuuf hadhaa sana dhandhaman. Kun ona kuttaayee yookiin gindabarat maqaa diinni itti baaseen waamamtu keessatti har'a boru osoo hin jennu torbee tokko lakkoofsine. Ijoollee jajjabee 5 mariin galgala tokko godhameenis fincila diddaa gabrummaa bifa boonsaan finiine. Suuraan jaagamaa kumatti lakkaa'amu Cheentoo Amboo irraa dhufuun barattoota harka guddaaf raasame. Barattoota sanatti guddoo dhaga'ame. Fincilichaan mana basaasaa wayyaanee kan barattoota keenyatti dhukaafame guututu daareffame. Namoota harka mirgaa wayyaanee ta'an adabuu gorsaa fi diniinni kennameef alaabaan TPLF fi OPDO bu'ee ciccirame. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kaachisi keessatti fannifame. Faaruun alaabaas faarfame. Barattoota manneen barnootaa keessattis diinan kufan. Jaagamaa Badaanee, Alamaayyoo Garbaa Kabbadaa Badhaasee, Yaasiin Muhammad Gaaddisaa Hirpaasaa, Dirribee Jafaar fi Burtukaan Malkaamuu Tarrafaa fi Simee Tarrafaa akkasumas Shibbiruu Ammasiifaa turan. Kanneen biroo wareegama ulfaataa godhan faarsaa addi bilisummaa Oromoon dhaadachuun diddaa diinaaf qabnu mul'ifne. Dhiigni fi lafeen qeerroo guyyuu dhangala'u godaannisa seenaa kaa'aa siidaa Oromummaa ijaaruun abbaa biyyummaa keenya mirkansuuf waa xiqqaatu nu hafa. Egaa sagaasa 9 akkuma salphaatti kan ilaalluu fi akka guyyaa kaanii miti. Eebli 15 fi 9 ilmaan Oromoof guyyaa addaati. Gootota ofiif darbanii Oromoo fi Oromiyaa jiraachisuuf aarsaa hadhooftuu kennan guyyuu itti yaadannu ta'ee akeeka fi kaayyoo isaanii itti kufan galiin ga'uuf imaanaa isaanii eegnee kan ekeraa isaanii ciibsinu ta'uun dirqama tokkoon ilmaan Oromoo ta'uu isaa hubachiisaa. Qophiin guyyuu har'aaf qopheesse kanumaan hin xumura. Kan barreesse Jaala Dirree Qabsoo tokko dubbisuun kan isin dhiyeesse ana Ibsaa Dhaabasaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nu tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.